nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii maatii miidiyaa dirree barnoota lafa jirtanitti nagaanaaf ta'a. Tuutoriyaaliin keenya koorsii sooshaal antiroopoolojii irratti kennamaa ture gara dhumaarra gahee jira. Paartii kanaan kan xumurru ta'a jechuudha. Chaaptar 7 paartii lammaffaatiin xumurra jechuudha. Chaaptar 7 gabaabduudha. Egaan paartii darbe keessatti waa'ee indijiinees noolejii ilaallee turre jechuudha. Indijiinees noolejii kana waan adda godhu ispeeshaal fiicharii isaa fi hiikuma isaa indijiinees noolejii jechuun maal jechuu akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Paartii kanaan immoo akkuma slaayidii kanarraa argitan paarpoontii kanarraa paarpoontiitti miidiyaa dirree barnootarraa buufadhaa seenaati. Jooyin godhachumaan immoo jechuudha. Odaa baraticha immoo karaa sooshaal miidiyaa feesbuukaa hordofuun dagatinaa. Indijiinees noolejiin egaan akkamitti akka develop godhe sillaallaa indijiinees nooleji development jechuudha. Jalqaba signifikaansii isaa ilaallaa jechuudha paartii kanaanii. Tuutoriyaal faanaan obboleessi kan son Oliyaad Baraticha Yuunivarsiitii Finfinnee School of Law irraa hamma dhumaatti nafaana tura eessayyuu akkanarraa significance of indigenous knowledge barbaachisummaa isaa faayidaa isaa ilaallaa jechuudha. Beekumsa dhalataa, beekumsa biyya keessaayyuu kan hin dhufne kan ofii kan hawaasa sana kan ta'e. Indigenous knowledge is important in that people in a community value whatever resources they get from the environment to sustainable production systems. Karaa kam importansii qaba kan barbaachisummaan isaa jechuudha. Hawaasni tokko risoorsii isaatiif akka vaaluu kennu. Kaan immoo akka gatii kennu jechuudha. Risoorsii jennu beekumsa isaa ta'uu danda'a. Aadaa isaa maalii isaa vaaluu akka kennu. Akka kunuunfatu gargaara. The knowledge of local people is an enabling component of development by the way. Knowledgein local people yookaan immoo namoota naannoo tokko beekumsi namoota naannoo tokko sun jechuudha. Komponentii guddinaati yookaan developmentiiti. Komponentii tokkodha jechuudha. Komponentii tokkodha biyyi tokko biyya guddoo guddatte developed taate kan jedhamtu enable godha bakka. Biyyi sun akka isheen guddattu karaa mijeessa. Indigenous knowledge baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Indigenous knowledge system enable people to develop strategies for handling household and communal activities. Jedheetu ibsa. Mangitaan ECL jechuudha. 2001 maalidha? Indigenous knowledge namoota maal akka godhan isaan gargaara jedha. Strategy akka develop godhan. Tarsiimoo akka isaan baafatanii household isaanii mana isaanii akkamitti akka qaban handle godhan. Communal activity isaanii yookaan immoo activityuwwan tokkummaadhaan akka hawaasaatti raawwataman akkamitti akka handle godhan isaan gargaara indigenous knowledge ni jedha. Over the years egaa baroota keessatti indigenous knowledge system authorities isaan kun authority yommuu jennu source jechuu keenya baay'een jaarsoliidha mire. Authority afaan seeratiin source jechuudha. Jaarsoliidha indigenous knowledge systemii kanaaf akka sourceetti yeroo baay'ee manguddoota maaliif dhalootatti darbaa dhufe waan ta'eef make local rules to protect important resources such as useful plant. Egaa authorityuwwan kunneen yookaan jaarsoliin fakkeenyaaf ruulii tumu seera akkamii rizoorsiiwwan akka biqiltoota bishaan qaamota bishaanii stone terracing waan akka daagaa ijaaruu agroforestry akkamitti akka bosonoomsuu fa'aa watersheds rivers naannoo akkamitti akka bishaan lagaa akkamitti akka qabatamu akkamitti akka yaa'insa bishaanii irratti food preservation nyaata tursiisuu kunuunsuu conflict management walitti bu'iinsa manage gochuu yookaan furuu kaalaandarii dhahaa guyyaa lakkoofsa guyyaa following as a result regeneration practice following jedhamti akkaataa itti biqiltuu kunuunsan keessaa tokkodha. Kana hundumaa egaa indigenous knowledge seera baasu jechuudha. Jaarsoliin kanneen akkamitti akka handle goon
akkamitti akka handle goon warra kanneen hundumaa akkamitti akka seeraan akka kunuunsinu irratti seera ni baasu. Indigenous kan ta'e jechuudha. Indigenous kan ta'e kuni significance yookaan barbaachisummaa isaati jechuudha. Faayidaa isaati. Indigenous or local knowledge maqaa baay'eedhaan waamna jennee ture miti. Local knowledge kan jennuun kuni maqaa sana si yaadachiisu mana dhufe folk knowledge jechuu dandeenya. Local knowledge, non formal knowledge, traditional ecological knowledge, traditional knowledge maqaa biraa biraas jechuudha. Inni kuni can help find the best solution to a development challenges. Challengeewwan guddinaa tokko tokko akkamitti akka furuu dandeenya nu gargaaru. Fakkeenyaaf familiarity with local knowledge can help extensionists and researchers understand and communicate better with local people. Buffer Paulaatu akkas jedha. Local knowledgein kuni lookaalii wajjin faamiliyaariidha jechuun alaan dhufne waan ta'eef hawaasa sana wajjin salphumatti wal simuu danda'aadha jechuudha. Salphumatti wal simuu danda'a uummata lookaal pippilii sanaa wajjin maaliif kanuma ofii isaanii achumatti develop ta'edha waan ta'eef. Not all indigenous practices are beneficial to the sustainable development. Hunda miti gaa indigenous practicesiin kanii guddina ariifachiisaa fiduu kan danda'an hunda isaanii miti. Of a local community, and not all indigenous knowledge can provide the right solution for a given problem. Solution jechuun dursitee kan akka furmaataatti kan fudhataman jiraman jiran periodly jalqabatti jechuudha. Kanaaf jalqabatti yeroo isaan itti filan ni jira jechuudha. Periodii jechuunis filannoo jalqabaa miti jechuudha. Yeroo hunda yookaan immoo hundi isaanii filannoo jalqabaati miti. Isolation, the burn agriculture and the female circumcision are typical examples. Fakkeenyaaf slash burn agriculture waan akkasii jiran. Fakkeenyaaf maal jennaan lafa gubuu gaayii gubuu fakkeenyaaf bara sanaaf midhaan gaarii ta'a. Bara ittaanuuf garuu lafti erga qotame badaasaa jechuudha. Lafa qotanii yeroo gubanii margamaa hidda margeenii maal balleessuufi keessaa kaayyoon isaa garuu bara lammaffaa niitirentiin biqiltoota barbaachisu biyyoo keessaa waan gubatuuf dadhabaa ta'a lafti sun yoosuma du'a. Indigenous knowledge jedhanii iddoo tokko tokkotti waan akkasii ni raawwatu garuu miidhaa geessisa inni suni. Female circumcision immoo dhagna qabaan dubartootaas indigenous knowledge dha jedhamee iddoo tokko tokkotti practicing akkanaa kun ni jira garuu inni kun barbaachisaa harmful practice dha jechuudha. Inni kun barbaachisaa kan hin taane miidhaa kan qaqqabsiisudha jechuudha. Kanaaf hunda isaaniitu barbaachisaa mitiidha kaayyoon isaa. Isin galanti yes akkasitti hubadhaa. Indigenous knowledge and development gara dhumaa irratti kan laallu guddina isaa laalla preservation laalla dhuma irratti akkamitti akka develop ta'e developmentiin isaa. Indigenous knowledge is relevant to development process. Guddina process guddina keessaa fakkeenyaaf agriculture keessatti qonna keessatti qonnarra achirraa babal'ate jechuudha. Argitanii akka buufanii fi marwaashiin akka jedhanitti qonna keessatti animal husbandry keessatti horii horsiisuu waan akkasii traditional medicine keessatti saving and credit keessatti qusannoof maalii liqii keessatti community development, poverty alleviation and peaceful coexistence karaa sana guddate processii akkasii keessa guddate indigenous knowledge ni jedha jedhu jarri kuni. Indigenous knowledge may help identify cost-effective and sustainable mechanism for poverty alleviation that are locally manageable and meaningful. Cost-effective dha jechuun baasii guddaa kan nun gaafannedha jechuudha.
akkasuma immoo sustainable mechanismidha. Karaa jijjiirama ariifachiisaa fiduu danda'udha. Maal gochuu poverty elimination hiyyummaa hir'isuu, hiyyummaa balleessuu keessatti that are locally manageable warra ta'an jechuudha. Locally manageable jechuun naannoon sun qofti to'achuu kan danda'u yoo ta'e, fakkeenyaaf poverty alleviation irratti naannoon sun qofti to'achuu kan danda'u locally manageable, locally meaningful akka naannoo sanaatti. Fakkeenyaaf amma naannoo Booranaa horsiisee bulaadha. Uummanni Booranaa harki caalu poverty balleessuu irratti fakkeenyaaf bishaan baay'inaan yoo galchine akkasuma immoo lafi margaa akka baay'inaan jiraatu yoo taasifame locally meaningfulidha kun isaan fayyada. Garuu iddoo biraa fakkeenyaaf Finfinnee keessa lafa margaa otoo naattanii maal godha waan fayyadu meaningfully miti jechuudha. Locally indigenous institutions, indigenous technology, jaarmiyaaleen dhalatoo ta'an, teknooloojiiwwan dhalatoo ta'an, and the low cost approaches, low cost warri ta'an baasii guddaa kan hin gaafanne jechuudha. Can increase the efficiency of development programs. Kunneen Nikolaas akka jedhutti sagantaa guddinaa maal godhu ni ariifachiisu. Efficiently haala gahumsa qabuun ni ariifachiisu. Because indigenous knowledge is a locally owned and managed resource sababii ta'eef. Locally owned dha jechuun hawaasa naannoo tokkootu qaba. And managed resource. Resource ofii qaban immoo manage akka itti godhan waa'ee sanaadha waan ta'eef low cost dha jechuunis development programming efficiently ariifachiisuu danda'a jedha Nikolaas. Utilizing indigenous knowledge help to increase the sustainability of development effort ni dabala. Develop dhawaati guddinaa maal godha yoo utilize goone jechuudha. Yommuu fayyadamne indigenous knowledge kana guddina ariifachiisuu ni dandeenyaadha. Utilizing indigenous knowledge help to increase the sustainability of development efforts because karaa kamiin ariifachiisuu dandeenya? The indigenous knowledge integration process provide for mutual learning. Maal nu barsiisa sababii ta'eef mutual learning, adaptation akkamitti akka adapt gochuu dandeenya naannoo sanaa keessatti. Mutually waan tokko akkamitti waliin waloodhaan akkamitti akka baran. Which in turn contribute to the development empowerment of local community. Local community yookaan ammoo hawaasa naannoo sanaa maal godha jechuudha kuni hidhachiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Humneessuu keessatti empower gochuu keessatti contributionii qaba jechuudha, gahee qaba. In sum walumaa galatti indigenous knowledge is the knowledge that helps a society make decision about activities. Hawaasa tokko maal akka godhuuf kan gargaaru waa'ee activity tokko murtoo akka dabarsu kan gargaaru. Waa'ee maalii fakkeenya activity qonna keessatti indigenous knowledge isaa akkamitti akka gargaaramu, barumsa keessatti indigenous knowledge isaa akkamitti akka fayyadamu, that are acceptable to their life ways jechuun akkaataa jireenya isaanii wajjin match kan godhu wayii jechuudha. Akkaataa jireenya isaanii wajjin match kan godhu. Utuu kan biraa alaa kan dhufeen utuu isaan dhiibbaan utuu irra hin gahin kanuma ofii akkamitti akka fayyadaman jechuudha. Preservation challenge and the limitation of indigenous knowledge. Akkamitti akka preserve ta'u jechuun tursiisu indigenous knowledge kana challenge illee hin jira. Indigenous knowledge kana keessatti challenge indigenous knowledge kun qaban jiru, limitation isaan qabanis immoo jiru. Ishee kana ilaallee xumurraa jechuudha. Gaani akka Warren ibsutti maal jedha? The future of indigenous knowledge fuuldurri beekumsa dhalataa jedha. That reflects a many generation of experience and the problem solving by thousands of indigenous people across the globe is uncertain jedha. Hin beekamu. Uncertain dha. Fuuldurri isaanii maal akka ta'u hin beekamu. Generationii darbaa deema waan ta'eef jechuudha. Ammoo akka Ilushaa akka jedhutti the rapid change in the way of life of local community as largely account for the loss of indigenous knowledge jedha. Indigenous knowledge kun akka baduuf
sababa warra ta'an keessa rapid change in the way of life. Way of life yookaan akkaataan jireenyaa local community tokko rapidly haala baay'ee ariifataa ta'een jijjiiramaa jira. Jijjiiramaa jira. Kun immoo indigenous knowledge akka baduuf beekumsi dhalatoon kun akka beekumsiwwan dhalatoon kun akka badan sababa ta'u. Younger generation underestimate the utility of indigenous knowledge system because of the influence of modern technology and education. Dhaloonni haaraan kuni beekumsa dhalatoo kan indigenous knowledge kana utilize gochuu kan fayyadamuu ni tuffatu. Kun immoo akkasaan modern technology irratti qofa akka xiyyeeffatan even barumsa keessattis ta'e technology kamuu keessatti indigenous knowledge akka hin fayyadamne yookaan akka waan duubatti hafaatti akka ilaalan jechuudha. If indigenous knowledge is not recorded and preserved, kanaaf egaa beekumsi dhalataan yookaan indigenous knowledge kun yoo hin galmoofnee fi preserved hin taane hin kunuunfamne ta'e it may be lost and remain inaccessible to local people as well as the development workers jechuudha. Lost ta'uu danda'a, baduu danda'a, dhabamuu danda'a jechuudha waggaa dheeraa booda. Kanaafidha Warren uncertainty fuuldurri isaa kan jedheef jechuudha. As indigenous knowledge is the key to local development, ignoring people's knowledge leads it possibly to failure jechuudha. Gara kufaatiitti geessa kun immoo. Indigenous knowledge sababiin isaas local development yookaan guddina naannoo tokkootiif key waan ta'eef, furtuu waan ta'eef, baay'ee barbaachisaa waan ta'eef, ignoring people's knowledge beekumsa namootaa tuffachuun possibly failure fiduu danda'a yookaan kufaatii fiduu danda'a gara fuula duraatti kan jedhudha. Kanaaf preserve gochuun akka barbaachisu, challenge immoo akka jiru, limitation illee akka qaban, challenge keessumaa preserve gochuu irratti limitation akka jiru barumsa ammayyaatii wal qabatee teekinooloojiidhaan wal qabatee beektu kan waan keenya gannee waan alaa dhufe baay'ee dhaallee jirra waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti koorsii antiroopoolojii irratti tuutoriyaaliin kennamaa ture kanumaan goolabamee jira. Chaaptar 7 xumurree jira. Ka ajaa'ibaatti jechuudha. Nan komattan kanaan booda kunoo isin goolabee jira. Namoonni baay'een koomentii na barreessaa turtan maaliif hin xumurre baraticha keenyattani goolabnee jirra walumaa galasaa jechuudha. Waan afaan turtaniif ulfaadha. Miidiyaa keessan miidiyaa barnootaatiif haaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne. PPT kana yookaan PowerPoint kana immoo miidiyaa barnootaa Telegram keenya irraan argattu. Join godhaatii buufadha. Baanarii YouTube keenya irraa argattu. Liinkii isaa immoo liinkii YouTube Telegram keenya walii biraachis immoo karaa Facebook follow gochuu hin dandeessu. Nagaan naa tura isinan jaalladha.